Galanni Waaqayyoof haa ta'u isaarras dubbii isaa akka dhageenyuuf guyyaa biraanuuf dabalee carraa biraanuuf kenneef maqaan isaa bara baraan ol haa jedhu. Haleluuyaa. Har'a dubbii Waaqayyoo kan waliin qooddannu macaafa Ibrootaa boqonnaa 12dha. Boqonnaa 12 lakkoofsa 18 hanga 29 hanga dhumaatitti nan dubbisa jaalala Waaqayyoo ta'e warri macaafa keessan qabdan macaafa Ibrootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 18 irraa jalqabdan yoo naa baafattan natti tola. Ulfinni dubbii Waaqayyootiif kaanee yoo dubbifanne maal isinitti fakkaata? Akkas jedha. Isin tulluu isa harkaan qabamuu danda'u isa ibiddi boba'aan aarri dukkaneessu dukkanni bubbeen irra turan bira hin geenye. Isin sagalee malakkataatti sagalee guddisee dubbatuttis hin dhiyaanne. Yeroo sagaleen kun dhaga'ames warri dhagaanis sagaleen kun akka dabalee isaanitti hin dubbatamne hin kadhatan. Abboommin horiin illee tulluu sanatti yoo buute dhagaadhaan rukutamtee haa duutu jedhu sun waan isaanitti ulfaateef isa baachuu hin dandeenye. Wanti achitti argame suni guddaa sodaachisaa waan tureef Museen iyyuu baay'ee sodaadhetan holladhe jedhe. Haa ta'u iyyuu malee tulluu Xiyoon mandara Waaqayyoo isa jiraataa Yerusaalem ishee Waaqa irraa cidha ergamoota 60 bira ga'uu keessan. Waldaa hangafoota warra maqaan isaanii Waaqa irratti caafamee Waaqayyo abbaa firdii namoota hundumaa lubbuu qajeelota warra fiixan ba'anii bira ga'uu keessan. Yesuus isa giddu galee Waaqayyoo fi namoota gidduu kakuu haaraa dhaabe. Dhangala'uu dhiiga isaa isa dhiiga Abeel caalaa wanta wayyu dubbatu biras ga'uu keessan. Ammas isa dubbachaa jiru kana jalaa akka hin dinne of eeggadha. Warri isa dhaamsa Waaqayyoo biyya lafaa kana irratti isaanitti hime didan jalaa ba'uu erga dadhabanii nuyis isa Waaqa irraa nutti dubbatu irraa yoo garagalle caalatti isa jalaa ba'uu hin dadhabna. Yeroo sana sagaleen isaa lafa sochooseera. Amma garuu ammas al tokko lafa sochoosu duwwaa utuu hin ta'in Waaqas immoo nan sochoosa jedhee abdachiiseera. Ammas al tokko inni jedhe wanti raafamuu hin dandeenye hafee akka jiraatutti wanti uumame hundinuu raafamee iddoodhaa butachuu isaa hin mul'isa. Egaa nuyi mootummaa raafamuu hin dandeenye waan fudhannuuf kottaa warra galata galchan in taana. Kanaanis kottaa akka isa duratti fudhatamutti ulfinaa fi sodaadhaan Waaqayyoof in saganna. Waaqayyo keenya ibidda xab godhuudha. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Dubbiin kee jireenya. Dubbiin kee jireenya laata. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin har'a dubbiin kun jireenya nuuf haa ta'u. Nutti dubbadhu. Innaati dubbattu wanta fayyu jira. Innaati dubbattu wanta hiikamu jira. Innaati dubbattu ol nama butta. Innaati dubbattu yaa Waaqayyo hiikamatu ta'a. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin ati nutti dubbadhu. Jireenyi keenya sitti haasiqu. Kan kaleessaa caalaa sitti haasiqu. Akkasumatti dhufnee akka hin deemne yaa Waaqayyo. Deddeebii akka hin taane waan nu barsiisuu barbaaddu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin nu barsiisi. Isa akkasin argineef nu haguugu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin golgaa hundumaan nurraa kaasi. Kaasi maqaa Gooftaa Yesuusin golgaa.
kaasi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos na akkasin argineef ija keenyatti qola kan dibe qola kan kaa'e qolli ija keenya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos har'a nurra haa kufu. Galanni siif haa ta'u. Iddoo kana jirta ulfinni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nooraa. Dubbisa dheerarran ture. Hallelujah. Macaafa Ibroota nan jaaladha yeroo baay'ee isinitti meera. Ani Ibroota miti garuu nan jaaladha. Galanni isaa haa ta'u. Hallelujah. Mata dureen irratti dubbadhu Waaqayyo iddoo caaluun nu ga'eera kan jedhudha. Hallelujah. Iddoo caalu geenyerra kan jedhudha. Kan geenye immoo ofii keenya osoo hin ta'in isatu nun ga'e. Galanni isaaf haa ta'u. Hallelujah. Macaafni Ibrootaa kan inni barreeffame waa sadi qofan dubbadha irratti kan inni barreeffame namoota akka keenyaa namoota ormaatiif osoo hin taane warra Ibrootaa warra Ayihudii warra amantii kiristaanummaa fudhataniif. Jarri kun sanyiin isaanii Ibrootadha. Ibruu jechuun Yihudoota jechuudha. Warra immoo Kiristoosin fudhatanidha. Kanaaf warra seera sirna godoo kakuu moofaa sirna waaqessuu godoo kakuu moofaa seera Musee hunduma sirna kakuu sana hunduma warra beekanidha. Malee warra duwwaadhaan lafa duwwaarratti itti facaafame warra akka keenyatti miti. Hallelujah. Maaliif barreeffame? Ergaan tokko cal jedhee hin barreeffamu. Ani xalayaa tokko nama tokkoof ennaan barreessu cal jedheeti miti kan hin barreessu. Sababa qaba, waan barraa'uuf qaba, ijoo dubbii qaba. Wanti inni barraa'eef jarri kun gooftaa Yesuus Kiristoos akka inni caalutti osoo hin taane dabalata godhatanii fudhatan. Maaliif? Waan experience jireenya isaanii uumama isaanii wanta keessa darban qabu wanta jalqabarraa jalqabanii waan beekan qabu waaqayyo waan beekan qabu waan sana irratti immoo Kiristoosin dabalata godhatanii fudhatan. Gaafa dabalata godhatanii fudhatan Kiristoos akka caalutti osoo hin ta'in Kiristoosii kanas qabaachuun gaariidha waan qabnu irratti waan jedhu fakkaata. Kabaja guddaa abboota isaaniitiif qaban irraa kan ka'e wanta taateewwan sana hunduma isa kakuu moofaa isaarraa kan ka'e Kiristoosin akka caalutti hubachuu hin dandeenye. Waa'een caaluudhaa isaan biratti waan salphaa miti. Iyyaadatti yoo ta'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irratti naannoo lakkoofsa 56 irra jalqabee waan tokkotu ta'e. Dubbiin isaa durarraa jalqabaa abbaan keenya Abrahaamii jennaan abbaan keessan Abrahaamii miti abbaan keessan Daabiloos seexana jennaan abbaan keenya Abrahaamii jedhan. Lakkoofsa 56 irratti akkas jedheen Abrahaam abbaan keessan Abrahaam jedhe guyyaa kan koo arguudhaaf gammachuudhaan in eega ture jennaan atoo waggaa 50 jungundeessaa Abrahaam beektaa jedhaniin. Gaafa akkas jedhaniin dhuguman isinitti maadha lakkoofsa 58 irratti. Osoo Abrahaam hin dhalatin dura ani jiran ture gaafa inni jedhuun maal godhan jedhe dhagaa gurrataniidha. Maaliif? Gaafa waa'een Abrahaam duran jira ture gaafa inni jedhu waa lamaaf nuuf hin galu baay'eesa. Tokko Abrahaamin nan caalaa. Lama immoo divine poweriin qaba. Kana lamaaniif jedhaniitu obsuun dandeenye. Mormiin yeroo dheeraadhaaf ture garuu naa iddoo kana ga'u garuu dhagaa kan fudhache hundi isaaniitu dhagaa gurrataniidha. Kanaaf waa'ee abboon isaanii gaafa ka'u waan Yesuusin kana akka arganiif wanta isaan jala dhoksutu jira. Hin dhokate jala guddinni seenan isaan wanta isaan keessa dabarsan sun hundumtuu guddummaa Yesuus kana jalaa dhoksa. Dubartii ishee Samaariyaa Yohaannis boqonnaa 4 irratti waan ishiin jette yaadattu ati isa boolla kana qotee ofiifis dhugee
nuufis immoo dabarsee nuuf kenne Yaaqoob irra hin caaltaare hin caaltaa Yesuus hin caala Hallelujah Yesuus Abrahaam irras Musee irras hundumarrayyuu hin caala inni Hallelujah Maatiyos boqonnaa 17 irratti waan tokkotu ta'e Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaa keessaa Phexrosin Yaaqoobii fi obboleessa isaa Yohaannisin fudhateetu kadhannaadhaaf gaaratti ol ba'e jedha Inumaayyuu inni ennaa kadhachaa ture jarri inumaayyuu Luqaas boqonnaa 9 irratti argaa wal fakkaataadha jarri inumaayyuu mugaa turanii jedha garuu mugiitii isaanii keessaa kan isaan kaase waan tokkotu ta'e ulfinaan Waaqayyo na mul'atu wanti guddaan ulfinni guddaan gaafa mul'atu waan tokko argan Gooftaa Yesuus Kiristoos Musee fi Eeliyaas wajjiniin haasaa ture kanaaf hin dammaqan hin gammadan Phexros akkas jedhe Gooftaa iddoo kana turuun akkam gaariidha iddoo kana socho'uu hin qabnu adeemuu hin qabnu iddoo kana turuun akkam gaariidha maaltu adda taasise Yesuusin wajjiniin deeman wajjiniin oolan wajjiniin bulan maaltu adda taasise Musee fi Eeliyaasin achitti argamu isaanii maal godhe adda taasise isaaniif kanaaf akkas jedhan iddoo kana hin deemnu jaalala kee yoo ta'edha godoo tokko siif godoo tokko Museedhaaf akkuma beektan Museen seera bakka bu'a Eeliyaasin raajota bakka bu'a godoo tokko immoo Eeliyaasiif isin sadeeniif godoo tokko ijaarree asuma turraa jennaan Waaqayyo Eeliyaasii fi Musee fuuldura iddoo sana dhokseedha Hallelujah akkas jedhe sana booddee kun ilma koo isan jaaladhu gammachuun koos isatti raawwatama isa dhagaa jedheedha Hallelujah Yesuusin dhagaa mee ameen jedha Yesuusin dhagaa Hallelujah ilma kooti kuni gammachuun koo kan isaan raawwatamu hin caala ilmi Waaqayyoo kanaaf ergaan Ibrootaa Yesuus hin caala eenyurra caala gaafuma jalqaba Ibroota boqonnaa tokko gaafuma bantan akkas jedhee dubbata bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbate yoom bara durii karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenya kan jedhu abbaa kan kootii fi abbaa keessan isa iddoo biraa ture osoo hin taane abboota Ibroota abboota Israa'eliin jechaa jira guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate maadhaan dubbachaa ture duraan karaa garaagaraatiin karaa raajotaan abboota keenyatti dubbate bara isa dhumaa kanatti yoo ilma isaatiin nutti dubbate Hallelujah Waaqayyo ilma isaa kana ilmi isaa kun akkanamitti Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqa fi lafa uume Hallelujah waan hundumaas harka isaatti kennuuf dhaabe ifni ulfina Waaqayyo isa irraa hin calanqisa Waaqayyo akkuma jirutti isaan hin mul'atu akkuma jirutti Waaqayyoon arguu barbaadda Yesuusin argi dubbii isa humna qabeessas waan uumame hundumaa in baata dubbii isaa isa humna qabeessas waan uumame hundumaas in baata inni cubbuutti qulleeffamuu erga argachiise booda inni cubbuutti qulleeffamuu argachiise booda ol gubbaa mirga suurra qabeessa dhaqee hin taa'eedha kanaaf Yesuus isa kanaan nutti dubbate karaamti Waaqayyo ittiin nutti dubbateeyyuu hin caala kan biraawo ergamoota irra hin caala Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 4 irraa jalqabee argachuu dandeessu kan biraawo ilmi isaa kun Musee irra guddaa hin caala boqonnaa 3 irratti boqonnaa 7 dhaqxan immoo lubbummaan isaa lubbummaa Aaroon
irra guddaa in caala. Hallelujah. Lubummaa isaa. Kan biraawo aarsan inni dhiyeesse aarsaa dhiiga korommii firootaa irra hin caala. Maaliif aarsan sun irra deddeebianii cubbuu yaadachiisuudhaaf yeroo hundumaa kan godhamanidha. Aarsan kun garuu al tokkicha aarsaa ta'ee cubbuu balleessuudhaan cubbamaa dhiqee miicee hamma dhumaatti fiixan kan baasuudhaadha. Boqonnaa 10:14 fiixan baasuu danda'eera. Hallelujah. Perfect forever isa jedhu jechuudha. Hamma dhumaatti. Aarsaa kanaan kakuun haaraan dhaabeera Ibroota boqonnaa 8 godoo iddoo hundumarra qulqulluu dhaabeera Ibroota boqonnaa 9 al tokkicha aarsaa ta'uudhaan warra isatti amanan fiixan baaseera erga jedhee booddee ijoon dubbii kootii inni har'aa Kiristoos iddoo caalu biraan nu ga'eeraa kan jedhudha. Hallelujah. Israa'el biyya Gibxiitii erga baanii booddee adeemsa ji'a 3tiin booddee iddoo gahan qabu. Iddoon isaatis iddoo tulluu Siinaa jedhamu gahan. Achi tulluu sana fuuldura hin buufatanidha. Erga sanii booddee seenaasaa ba'uu boqonnaa 19 irraa sirriitti hin argattu. Warra dubbifachuu barbaadan ba'uu boqonnaa 19. Erga sanii booddee Waaqayyoon Musee ofitti waametu saba kanatti mul'achuun barbaadaadha. Kanaaf saba kanaan guyyaa 2 dhiqadhaati miicadhaati qophaa'aadha. Ani sintan mul'adhaa kara gaara kanaatti waamii ittiin jedhu. Sabni kunis guyyaa 2 guutuu dhiqatanii miicatanii Waaqayyoo kana arguudhaaf gara tulluu Siinaatti adeeman. Tulluu sanatti Museen akka tulluu sanatti sararamee akka isaan jala ijaajjan malee akka isaan hin tuqne itti himameera. Kanaaf naannoo sana dhaqanii miilla isaa jala ijaajjaniidha. Gaafa miilla isaa jala ijaajjan wanti isaan argan garuu akka hawwanii Waaqayyoon arguudhaaf jedha sana kan isaan taasisu hin turre. Maal argin? Waan nama naasisu, waan nama rifachiisu. Tulluu harkaan qaqqabu san maaltu irraa argama? Ibidda boba'u, aara dukkana hurrii qaqawwee balaqqeessa sagalee malakkataa dhaga'uudhaaf nama hin dandeessisu. Hin kadhatan jedhama. Sagalee sana nutti dhaga'uu hin barbaannu jedha. Maal jedhan Museedha? Musee amma booddeedha. Waaqayyo nutti hin dubbatin ati nutti dubbadhu maleedha. Kanaaf akka isaan yaadan isaaniif hin taane. Akka isaan yaadan hin taane. Akka isaan lammaffaa deebi'anii tulluu sana arguu hin hawwine kan isaan taasisu ture. Hallelujah. Sodaa du'aa guddaadhaan raafaman jira. Sodaa guddaa. Maaltu abboommii baachuu hin dandeenye sun jedha. Maal kan jedhu nama miti horiin iyyuu horii saawiyyuu horiin illee tulluu sanatti yoo buute maal haa taatu jedha. Hajjeefamu miti. Hajjeefamuu wayyaa bara dhagaadhaan rukkutaa haduutu dhagaadhaan jeerarii dhagaadhaan amma nama tokko dhagaadhaan gaafa rukkutan ajjeestan saawwa tokko gaafa dhagaadhaan fiizikaalii waan ta'uudha beektu yaa gaaddidduu haa ta'u malee innaa sanatti garuu waan godhamuudha beektu. Wanti achitti argamu sun saba Israa'el qofa miti. Saba Israa'el qofa osoo hin taane Musee isa Waaqayyo ofitti siqsee haasofsiisu sana maal godheedha? Hin naasise. Maal jedhe Museen? Ani iyyuu baay'ee sodaadheetan maal godhe? Hoollanne. Isin garuu barreessan ergaa kana isin garuu tulluu sana bira
Hingeenye dhame. Nuti bira hingeenye dhame. Nuti karaas hin qabnu garuu haa jennu nuti bira hingeenye dhame. Maaliif isaaniif Ibroonni hin beeku kana sirriitti waan ta'eef. Bagam bira hingeenye dhame. Tarii namni bira ga'uun barbaada. Guyyaa lama sadii tokko yookiin miicadhee dhiqadhee itti dhiyaachuun barbaada. Waaqayyoos na simateettan jirtu laata? Jiraattan taanaan opshinii isaa jira ammayyuu by the way. Kanaaf karaan isaa dugda ndaakoo isiniif haa ta'u jenna. Nuti amantoonni garuu Ibrootas haa taanu kiristaanonni warri aman iddoo caalu iddoo nama ofirraa faccisu osoo hin taane iddoo xiyoon tulluu xiyoon mandara jiraata. Yerusaalem ishee waaqa irraa ishee gammachuudhaan nama simattu bira keenyarraadha. Haalelujaa. Eessa geessan jedha? Mandara waaqayyoo isa jiraata. Mee isa jiraataadha? Mandara jireenya. Bakka du'aatii miti mandara jireenya labsu. Waaqayyootu keessa jira. Kanaaf mandara san keessa maaltu jira? Burqaa jireenya kan ta'e. Tulluun isheen dura jireenya hin qabdu. Sodaachisaa fi abboommii ulfaataa nama jijjiiruu hin dandeenye qabdi malee. Jarri sun koo boqonnaa 19 irratti waan akkas nama sodaachisu kana argan. Waaqayyo sirriitti mul'ise. Waaqayyo akka hiriyaa isaanii hin taane, Waaqayyo akka Muuseedhaa akka hin ta'in, akka isaan Waaqayyoon akka salphaatti hin ilaalle. Waaqayyo kallattiidhaan Waaqayyo bira dhaquun du'a akka ta'e. Jarri suni Waaqayyoon arguudhaaf hin barbaadan. No! Waaqayyo bira geessa taanan ilaa qajeelummaan kan kee yookiin immoo humni kan kee yookiin immoo eenyummaan kan kee gahaa miti. Kanaaf du'atu jira. Naasuu sana hundumaa argan. Waaqayyoon arguudhaaf deeman garuu immoo Waaqayyo akkam akka hin sodaachisaa ta'e. Kallattiidhaan Waaqayyo arguudhaaf akkam akka naasisaa ta'e. Sodaa du'aa akka isaan raase argan. Boqonnaa 20 irraa hanga 23tti garuu maal kenneef? Waaqayyo ba'u boqonnaa 20 hanga 23tti seera garaagaraa kenneef. Abboommii kurnan dabale seera garaagaraa kenneef. Wanta isin dinqu boqonnaa 24 irratti seerota san hundumaa Museen erga isaanii dubbisee erga isaanitti mee booda akkas jedha sabni sun. Waan Waaqayyo nutti himu kana hundumaa sagalee tokkichaan jedha. Sagalee tokkichaan. Nuyi dubbii Waaqayyo nutti dubbate kana hundumaa hin goona. Lakki Waaqayyo dhiifama nuuf godhe hin jiru. Hin goona. Garuu boqonnaa 32 gaafa gaan Museen gabatoota dhagaa Waaqayyo irraa fudhachuudhaaf gaafa dhaqu hin tutture jala. Gaafa tutture maal jedhan? Aroonin waamanitu Musee isa Israa'el nu baase kanatti waan bo'e hin beeknu jedhan. Musee tu Israa'el nu baase jechaa jiru dubbumtii rakkina qaba. Musee isa Israa'elitti nu baase kana waan itti bo'e hin beeknu. Kanaafuu Waaqayyo isa warra nu fuuldura deeman nuuf tolchi. Waaqayyo tolfamaa nuuf tolchedha. Abboommi jalqaba maal jedha? Ani isaan waan Waaqayyo nuuf godhe hundumaa waan Waaqayyo nuun jedhe hundumaa hin goona inni jedha. Maal jedha inni jalqaba? Waa ana bukkeetti Waaqayyo tokko illee hin qabaatin jedha. Inni lammaffaan bifa qirixame kamiifiyyuu bifa fakkaatite kamiifiyyuu akka hin sagannedha. Aroonis warqii ijoollee isaanii gurra dubartoota isaanii ijoollee isaanii irraa guuree maal bokseef jedha. Bifa dibicha tolcheef jedha. Ana booddee maal jedha isaa? Yaa Israa'el Waaqayyoon kee dibicha sana laalanii. Waaqayyoon kee inni biyya Gibxiitti si baase isa kanaadha. Aroon waan gammade fakkaata dhumaayyuu. Maal tolcheef jedha iddoo sana fuulduratti iddoo aarsaa dibicha sanaaf iddoo aarsaa tolchee fi labsii baaseedha. Labsii maal jedhu? Boru guyyaa ayyaana haa ta'u guyyaa nyaataa guyyaa dhugaatii guyyaa aarsaadha. Jarri halkaniin baaniitu dibichaaf aarsaa dhiyeessanii ofiis nyaatanii dhuganii sirbuudhaafis ka'anii jedha. Jara keenya
namni hin danda'amu. Jireenyi namaa ulfaataadha. Miti namni ulfaataadha. Jireenya hin laanneef tulluun suni yookiin wanta achitti ta'e. Iddoon nuti bira geenye garuu mandara Waaqi isa jiraata. Inni lammaffaan Yerusaalem ishee Waaqa irra. Tulluun Siinaa kan lafarraati. Wanti isaa hundumtuu eebbi isaa hundumtuu kan lafaati. Kun garuu Yerusaalem ishee Waaqa irra. Kan Waaqa irra. Sadaffaan cidha ergamoota 60. Iddoon isin geessan iddoo naasuu, iddoo sodaa, iddoo duunitti nama waxalu miti. Iddoo cidha, iddoo gammachuu, iddoo sagaleen gammachuu irraa burqu, iddoo sagaleen gammachuu irraa dhagahamu. Haleluuyaa. Iddoo sana geessan. Iddoo sana geedha. Haleluuyaa. Cidha ergamoota 60 bira ga'u keessan. Kan biraa waldaa hangafoota warra maqaan isaanii Waaqa irratti caafame. Waaqayyo abbaa firdii isa dhugaa. Abbaa firdii hundumaa. Lubbuu qajeelota warra fiixan baanii. Warra ergamoota, warra 120, warra gatii kafalanii sana bira ga'uu keessan. Haleluuyaa. Tulluun nuti bira geenye kan nama tokko qofa simatu miti. Waamicha nama hundumaaf kan gootu tulluu Tsiyoon jedhama. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Iddoo sana geessan jira. Eessa geessan jira kan bira? Yesuus bira. Haleluuyaa. Mee Yesuus bira geenyedha. Isa tulluu lamaan gidduutti garaagarummaa fide. Yesuus akkamitti giddu galee Waaqayyoo fi namoota gidduu kakuu haaraa kan dhaabu. Gidduu kan gale. Maalidha tulluu lamaan gidduutti garaagarummaa kan fide jara keenya? Eenyummaa keenya laata? Nuti namoota fooyyamni taaneti laata warra as keessa jirru kun. Tarii gara namummaatiin warri Ibroota nun caalani, warri Fariisota nun caalani, baay'ee striktidha beektu miti nun caalani, karaa kamiin nun caalsaan. Eenyummaa keenya miti. Waaqayyo inni tulluu Siinaa irratti mul'ates, Waaqayyo inni tulluu Xiyoon keessa jiraatus tokko. Waaqayyo garaagaraati miti. Waaqayyo tokko. Haleluuyaa. Gidduu galee garaagarummaa kan fide gidduu kan gale. Gidduu namaa fi Waaqayyoo kan gale. Haleluuyaa. Gidduu galee keenya. Haleluuyaa. Mee gidduu galee mee ameen jedha gidduu galee kanaaf. Galanni isaaf yaa ta'u. Maal kan ta'e gidduu kan gale. Tulluun Siinaa gidduu galee tokko qabdi. Innis Musee jedhama. Nama qofa kan ta'e. Gaafa Waaqayyo mul'atu kan hollatu, kan sodaatu, kan raafamu nama qofa kan ta'e. Tulluun Xiyoon nama hunduma kan waamtu. Sababni isaa maal? Gidduu galee tokko qabdi. Innis ilma namaa kan ta'e Yesuus Kiristoos. Ilma Waaqayyoo kan ta'e Kiristoos. Ilma namaati. Eeyyee dadhabbii keenya hundumaa beeka. Hin hubata. Jiraatee arge. Cubburraa kana beeka. Wanta hundumaan kan qorameedha. Kanaaf nan beele eeyyee beeka. Nan neebade eeyyee beeka inni. Haleluuyaa. Hin beeka qofa miti immoo. Dhiiga isaa kan qabatee fuula abbaa fuuldura dhaabatu jira. Abbaa wajjin tokko kan ta'e ilma Waaqayyooti immoo. Haleluuyaa. Kanaaf fuula Waaqayyoo fuuldura anaaf dhaabachuudhaaf gahaa kan ta'e. Gahaa. Iddoo sana dhaabate ilaa kuni mucaan ani gatii baasefiidha. Ilaa inni kan kooti. Kanaaf anatu bitate kan jedhu. Dadhabbii kootiin araara kan naaf godhu, dhangala'uu dhiiga isaatiin araara kan naaf godhu.
ma waaqayyummaatiin immoo anaaf kan dubbatu dhiiga isaa dhiiga Abeel caalaa kan wayyu sana qabatee kan dubbatu. Haaleluyyaa. Giddu galee kakuu haaraa. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 4 jalqabe dubbisuun barbaada. Warri baafatan hoo jiraattan naaf dubbisuu hin dandeessu. Akkas jedha. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallateedha. Haaleluyyaa. Maal waan ta'eef? Araarri isaa baay'ee waan ta'eef. Nuyi irra daddarbaa keenyan karaa hafuura du'oota taanee utuma jirru inni warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhateedha. Isin ayyaana Waaqayyootiif fayyifamtan karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii Waaqaa keessa iddoo nuuf kennee nu teessisee. Hin teenye miti obboleessa tokko nu teessise. Haaleluyyaa. Nu teessise inni. Dhiqannee miiccanneetutti dhaqne miti. Isatu nu miiccee nu dhiqee mirga isaa nu kaa'e. Haaleluyyaa. Maali kana caalaa wanti nama gammachiisu hin jira? Nuti warra qophaa'ee kallattiidhaan Waaqayyo argu miti. Nuti warra inni ilma isaa ergee nu qopheessee mirga isaa nu teessiseedha malee. Haaleluyyaa. Inni warra isatti amananiif Kiristoosin gatii baasise akka nama ibidda xaba irratti godhuutti isa qaraaniyoo irratti adabeera waa'ee cubbuu keenyatiif. Haaleluyyaa. Warra dhugaa isaa kana hin fudhanneef garuu ammayyuu Waaqayyo tulluu sana qofa miti. Waaqa fi lafa al tokko immoo Waaqa fi lafa sochoosuu qofa osoo hin ta'in iddoodhaa hin balleessaadha. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Kanaaf itti inni nu dhiyeessinaan nuti itti dhiyaanne. Inni nuuf dhufnaan nuti itti dhaqne. Inni koottaa jedhee nu waamnaan nuti isa bira dhaquudhaaf aboo arganne. Haaleluyyaa. Gaafin inni guddaan ani qabu garuu isa Kiristoos nuuf godhe kana dhuguma hundi keenya hin amannaa laata? Ilmi namaa yommuu deebi'ee dhufu amantii lafarratti argataa laata jedhe Gooftaa Yesuus. Hin amannaa laata? Kiristoos waan nuuf godhe kana. Kiristoos namaan wal nu qixxeessuudhaaf samiidhaa dhufe jettanii yaaddu laata? Namaan na qixxeessite namaan na qixxeessite. Namaan qixxaachuudhaaf hin salphaadha. Inni dhufuun hin barbaachisu. Haaleluyyaa. Mee fakkeenya tokko isiniif ka'a. Elon Musk namni nageenya hin jiru jedhee mayyaada. Hundi keenya inuma dhageenya hin argina halaalatti argina. Mitiire? Akkam hiriyoon isaa jirtu as laata. Amma innillee ganama xannoo shedhaa godhachuus hin danda'a garuu haa jennu mucaa isaatti cidha qaba haa jennu. Cidha guddaa qaba haa jennu. Cidha guddaa kanaaf amma maqaa keessaniin xalayaa barreessee osoo isiniif erge cidha ilma kootirratti akka hirmaattu daraa kabajaanas si waamedu jedhe. Dhiisaa isin tarii isin immoo kanan qaba ani kan nama akkasitti waan jechuu dandeessanii fi isiniin dhiisan warra karaarra jiraatan ka'a. Namoota karaarra jiraataniif xalayaa san maqaa isaaniitiin kabajaan akka isaaf barbaadu osoo barreesseef deebii maal jedhu waan kennan isinitti fakkaata.
deebii maal jedhu waan kennan sinti fakkaata tarii waan baay'ee deebisuu danda'u garuu ani qabxii sadiin yaada tokko waamichi kuni dogongorameetu malee yookiin maqaa namaa wal fakkaate malee kan kootii miti jedhanii warri fudhatan jiru obboloota koo dhugaadha waamichi nuuf ta'e kabajni Kiristoos ittiin nuuf ga'e kan nama mamsiisudha dhugaadha garuu inni jaalatee nu waameera haleluuyaa jaalatee nu waameera inni nuuf hin malu waan nuuf hin malletu ta'e tarii waan baay'ee jalaa balleessineerra ta'a garuu inni diinota sanaaf ilma isaa dabarsee kenneera galanni Waaqayyoof yaa ta'u inni lammaffaan maal jedha namni sun okay kan koote doodoo fudhate maal jechuu danda'a maal uffadheen dhaqa laata maal uffadhee dhaqu gaa cidha guddaadha gurguddootatu argama maal uffadhee dhaqu jechuu danda'a miti inni kun fakkeenya kan koodha Waaqayyo gara cidha isaa gaafa nu waamu eenyummaa kan kee wallaalee jireenya kee wallaalee iddooti jirtu wallaalee miti haleluuyaa Waaqayyo akka namaa sobamuu hin danda'u kanaaf waan uffannee dhaqnu waan addaa jireenya addaa wanta isa fuulduratti fakkaannu waan addaa hin qabnu nuti nudha Waaqayyo waan nuti jiraannu miti waan nuti dubbannuyyuu waan nuti yaannuyyuu beeka kanaaf Waaqayyo akka nuti uffannuuf Kiristoosin uffata keenya ta'eera galanni Waaqayyoof yaa ta'u haleluuyaa warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamtan Kiristoosin akka uffataatti maal gootanirtu jedha uffattanirtu jedha Galaatiyaa boqonnaa 27 wanta biraa wanta bakkeessuudhaaf nama fuundatti shawaapiidhaaf isa goon Waaqayyo fuundatti gochuu hin dandeenyu yaa obboloota koo nuti akka Addaamii fi Hewaan baala harbuu uffanneetu fuula Waaqayyootti dhiyaanne osoo hin taane isa Waaqayyo gogaa hoolaa qulqulluu isa qalee nutti uwwise gogaa sana hoolaa qulqulluu sana Kiristoosin warra uffatuudha nuti haleluuyaa maal uffannee deemna ree Yesuusin uffanni keenya maalidha Yesuusidha haleluuyaa waan nu biraa ba'u hin qabnu nuti wanna ittiin of jeenyu hin qabnu nuti wanta Waaqayyo fuundatti somnu shaappii godhe hin qabnu nuti beeka innis beekna nus egaa waamicha isaa kanatti hirmaachuudhaaf Kiristoosin uffachuun dirqamadha inni sadaffaan maal jechuu dandeenya maal qabadhee dhaqu maal qabannee dhaqnu cidha Waaqayyootti nu waame kana maal qabannee dhaqnu meetiidha cheekidha warqeedha doolaarri biyya lafaa kun albuunni biyya lafaa kun hundi osoo sassaabame eenyutu isa uume Waaqayyoodha miti jara keenya Waaqayyotu uume miti kan hundumaa Waaqayyotu nuuf kenne isa inni nuuf kenne irraa isa gammachiisuudhaaf yoo goone cidha isaatiif hirmaachuudhaaf yoo goone Waaqayyotu uffachuu jedhama inni kun iddoon sun akkam amma inni kabaja ta'e iddoo guddaa kennite iddoo ilma isaa tokkicha kennuudhaan itti argamu qofa akka ta'e haleluuyaa waan qabannee dhaqnu tokko iyyuu waan hin qabneef Kiristoosin tokkicha ilma isaa biyya lafaatiif akkasumatti tola kenne
Hallelujah. Waan inni nuuf kenne bira dhaqne malee waan qabannee dhaqnuun hin qabnu miti. Hin qabnu. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Galataan alatti waan biraa hin qabnu nuti. Nuti warra akka ormaa, warra akka warra hin amanini, warra baddaa fi gaara dhaqan mukaa fi laga ce'an, warra akka Qaayel, warra dafqa isaaniitirraa Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessan osoo hin taane nuti ijoollee Abeel. Hallelujah. Hoolaa qajeelaa sanaan fuula Waaqayyoo fuulduratti warra dhiyaatudha. Faara tolaadhaan kan laalamu. Faara tolaadhaan. Waaqayyoo waan keenya torbee darbe lubni Dr. Waaksiyoom Waaqayyo sinaa eebbisu. Macaafa qulqulluu kakuu moofaa nuuf dubbisan sun ta'an nuuf hiikan. Hallelujah. Qalqalloo keenya nuuf guute. Achiin immoo dafqa keenya immoo fudhadhaa. Kuni anaaf hin margu jedha. Hallelujah. Gooftaa bira hoolaa isa sana gara Waaqayyoo warra dhiyaatudha nuti. Faara tolaadhaan kan ilaalamne isaanidha. Faarri tolaan keenya isaadha. Bareedinni keenya isadha. Mul'anni keenya isadha. Argamuun keenya isaani. Wanti hundumti keenya isaan. Ana kan jedhu. Ana takkas godhe. Eenyummaa ana jedhu. Waaqayyo lafatti dabaleera. Hallelujah. Isaan. Hallelujah. Isaanan gara isaa dhufe. Isaanan isa bira dhaquudhaaf jajjabina argadhe. Isaan. Hallelujah. Isaan. Egaa inni jaalatee warra gatii hin qabne kana hirmaattuu cidha isaa godheera. Cidha isaa kanatti hirmaachuudhaaf ilmi isaa aarsaa ta'eera. Gidduu galeera. Anaa fi Waaqayyo walitti araarsuudhaaf. Gidduu galee ta'ee mirga isaa taa'eera. Akkasuma warra isatti amanan isuma wajjiniin kaasee mirga isaa teessiseera. Hallelujah. Uffannaa keenya ta'eera. Kennaa keenya kan Waaqayyo nuuf kenne kennaa gatii jabeessa ta'eera. Kennaa gatii jabeessa kana qabna. Galanni isaaf yaa ta'u. Maqaan isaa bara baraan ol haa jedhu. Hallelujah. Egaa warri tulluu isa qulqulluu kanatti, isa qajeelaa kanatti, isa jireenya laatu kanatti, isa mudaa hin qabne kanatti waamamne. Maaltu nurraa eegama laata? Maal goonu laata nuti? Hallelujah. Maal goonu laata? Dafeen baay'ee namaasu dafee raawwadheen qabxiiwwan 4 wayii kaasa. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Moo xumuru laata? Sa'aatii qaba lakke. Qaba kanaaf Ibroota boqonnaa 12 sin deebisa. Ammas lakkoofsa 25. Ammas isa dubbachaa jiru kana jalaa akka hin dinne of eeggadhaadha. Hallelujah. Eenyutu dubbachaa jira jedhe? Waaqayyotu dubbachaa jira. Dhaamsa dhaame miti. Nutti dubbachaa jiraadha. Karaa ilma isaatiin nutti dubbateedha. Kanaaf akka jalaa hin dinneedha. Jalaa hin didinaa obboloota koo. Jalaa hin dinnu. Kan inni nuuf godhe jalaa hin dinnuti. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Tokko jalaa hin dinnu. Jalaa dinnaanoo. Jalaa dinnaan garuu jalaa ba'uu hin dandeenyu. Boqonnaa 10 lakkoofsa 28 fi 29 akkas jedha. Namni seera Musee hojii irra akka hin oolle godhe dhuga baatonni 2 yookiin 3 erga dhugaa itti baanii oo'a malee hin ajjeefama. 29 nama ilma Waaqayyootti miila haxaatuuf nama kakuu isaa ittiin qullaa'e sana waan xuraatti lakkaa'uuf hafuura ayyaana namaaf kennu isa arrabsuufis
adaba isa irra hammaatu hammamiitu isaaf mala jettanii yaaddure. Hallelujah. Value kan qabu kana. Dhaamsa Waaqayyo warri karaa garaa garaatiin dhagaan, warri karaa raajotaatiin dhagaan, warri karaa Museetiin dhagaan Waaqayyo jalaa ba'uu hin dandeenyedha. Egaa nuti isa Waaqayyo nutti dubbachaa jiru kan kallattiidhaan dhaamsa osoo hin taane dubbii isaa kana jalaa yoo dinne jalaa ba'uu hin dandeenyedha. Yesuus akkas jedha, natti amani, ani qofti gahaadha, ani nan caala, hundumaa hin caaleen. Hallelujah. Galanni isaaf yaa ta'u. Eenyummaa keenyaa miti, isatu eenyummaa isaatiin nu jaallate. Hallelujah. Warra ilma isaatti amanan kanaaf Waaqayyo karaa qopheesseera. Warra garuu isa maman, warra garuu inni na oolchaa laata, gaadhaa laata warra jedhaniif immoo Waaqayyo akkuma warra isa amananiif mootummaa raafamuu hin dandeenye akkuma kennee warra mamii keessa jiraniif, warra Waaqayyo jalaa didaniif garuu ila lafti wanti uumame kun hundumtu badduun yeroo inni itti baatu jira ga'eeraadha. Waaqayyo keenya Waaqayyo itti gaa'isa ni miti. Ibidda xab gochuu kan danda'udha waan ta'eef. Nama gocha isaa kennaa isaa tuffatuuf Waaqayyo yeroo itti faraduu qaba. Kan biraa isin wanti badu jira erga jedhee booddee yookiin immoo ila tirriitti akka na hubattaniif irra deebiin isinii dubbisa. Galanni isaaf haa ta'u. Yeroo sana lakkoofsa 26 yeroo sana sagaleen isaa lafa sochooseera, amma garuu ammas al tokko lafa sochoosu du'aa utuu hin ta'in Waaqas immoo nan sochoosa jedhee abdachiiseera. Ammas al tokko inni jedhe wanti raafamuu hin dandeenye hafee, wanti raafamuu hin dandeenye hafee, wanti raafamuu hin dandeenye wanti hafu jira. Hallelujah. Wanti raafamuu hin dandeenye hafee akka jiraatutti wanti uumame hundinuu raafame iddoodhaa butachuun isaa hin mul'isaadha. Wanti raafamuu hin dandeenye jira. Innis mootummaa Waaqayyoo jedhama. Innis isa Yesuus itti nu waamedha. Innis isa dhiiga isaatiin miicee nu qulleessee mirga isaa nu teessisedha. Wanti baduudhaaf jedhu immoo jira. Warra ilma isaa hin dhageenyeef even biyyi lafaa kun, samiin kun baduudhaaf iddoodhaa baduudhaaf jiraadha. Kanaaf maal godhaadha? Isin jedha lakkoofsa 28 egaa jedha nuyi mootummaa raafamuu hin dandeenye waan fudhannuuf kottaa warra galata galchan hin taanaadha. Kanaaf maal haa taanu? Warra galata galchan. Waaqayyo maal nurraa barbaada? Warra isa galateeffatan, warra isaaf yeroo hundumaa qubaa dhiyeessan. Galanni isaaf haa ta'u. Hallelujah. Inni wanta hunduma nurraa baasee mootummaa isaa nuuf kenneera. Inni sadaffaan ulfinaa fi sodaadhaan Waaqayyoof haa sagannu. Jireenya amanaadhaa isa kanaan ulfinaa fi sodaadhaan. Ulfina, sodaa. Sodaan inni jedhu sodaa isa tulluu Siinaa irratti mul'ate miti inni kun. Sodaa isa kabajarraa maddu. Ergaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irratti akkas jedha. Jaalala keessa sodaan hin jiru jedha. Jaalala keessa maaltu hin jiru? Sodaan hin jiru jedha. Jaalala keessa sodaan hin jiru inni jedhu. Isa yeroo duraan namoota fennaa barreessinu bakka akkasitti mul'atu kottu yennaa jedhan lakkii nan sodaadha isa sana miti. Isaaf waan fayyadamaniifan yeroo baay'ee isa miti. Jaalala keessa sodaan hin jiru. Jaalalli hin doge sodaa gadi baasee ingataadha. Sodaan adabatti hidhamee waan jiruuf namni sodaatu jaalala
jaalalli isaa iddoo hin geenyedha. Jaalala sodaatti adabatti hidhame osoo hin taane jaalala waan Waaqayyo isa waan guddaa nuuf godhe kabajuuti, ulfinaati, safeeffachuuti, isaaf iddoo kennuuti. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Haaleluyyaa. Inni arfaffaan Yesuus irraa ija hin buqqifannu. Ibroota boqonnaa asuma boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraa tokkoo fi 2 isiniifan dubbisaa kanaanan nan xumura. Egaa nuyi dhuga baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenya qabna. Kanaafis koottaa wanta baanutti ta'u hundumaa cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuunee dorgomee isa nu dura jiru obsaan dandeenye hin fiigna. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixan baasu sanatti ija hin buqqifannudha. Waan nutti yeroo hundumaa akka jireenyi biyya lafaa akka nama bishaan daakuti. Bishaan innaa daaktan wanta hundumaa of duubatti rukutaa harka lamaanii of duubatti rukutaa gara fuulduraa deemtu. Waan nu marsutu jira guyyaa guyyaadha, waan nu marsu guyyaa guyyaadha, waan nutti maxxanuu barbaadu, waan nu qabachuu barbaadu, waan nu hudhuu barbaadu. Kana hundumaa guyyaa guyyaadha cubbuu isa nutti marsu hundumaa ofirraa hifachaa tuuffachaa Kiristoosin isa kabaja keenya ta'e, isa ulfina keenya ta'e kana raa ija hin buqqifannu. Haaleluyyaa. Ija hin buqqifannu. Yeroo hundumaa gara isaa ilaalla. Gara biraa ilaalan salphaatti namni kufuu danda'a. Gara biraa namni Yesuus gaafa ilaalu dorgommeesaa obsee adeemuu danda'a. Yesuusin ilaalaa. Haaleluyyaa. Yesuusin ilaalaa. Jireenya keessan keessatti Yesuusin ilaalaa. Yesuusin isinitti mul'atu. Gaa wanta hunduma keessatti Yesuus isinitti mul'atu Yesuus. Haaleluyyaa. Adeemsa keenya keessatti Yesuus nutti mul'atu. Waan hojjennu hunduma keessatti Yesuus nutti mul'atu. Yesuus gaafa nutti mul'atu waan hin barbaachisu hunduma tuffachaa bira darbina. Haaleluyyaa. Cubbuu tuffannee bira darbina. Anaaf kan malu kanaa miti. No, ani nama akkasiiti miti. Haaleluyyaa. Ani koo mucaa Kiristoos. Ani mucaa Waaqayyooti. Waaqayyo ulfinaan kan naaf ga'e kanaafii miti. Galanni isaaf yaa ta'u. Kanaaf akkas jedhama. Lakkoofsa 4 irratti gaafa ilaaltan cubbuudhaan wal'aansoo qabuun keessan keessatti amma iyyuu dhiigni keessan hamma dhangala'u ga'utti jabaattanii hin dhaabanneedha. Hamma eessatti hamma dhiigni keessan dhangala'utti. Maayidhaan cubbuudhaan. Maaliif Kiristoos nutti mul'ata kaa? Maaliif Kiristoosin argaa jira kaa? Kiristoos namni itti mul'atu. Kiristoos namni argu. Waan lafarraa kana hundumayyuu in tuffata. Cubbuu in tuffata. In tuffata qofa miti in jibba. Haaleluyyaa. Galanni isaaf yaa ta'u. Kanaaf isa irraa ija keenya hin buqqifannu. Akkamitti moona? Isa irraa ija keenya kaawwachuudhaan. Akkamitti dorgommee keenya cimnee itti adeemna? Isa irra ija keenya kaawwachuudhaan. Yeroo hunduma isa ilaaluudhaan fiigicha keenya itti fufna. Galanni isaaf yaa ta'u. Haaleluyyaa.